ራሱ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር የሚያዝ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያ መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። haala yeroo fi siyaasa gaafa Afrikaa irratti waajjira ministeera Muummee Gorsaan ministeerota Afrikaa obbo Geetachoo Raddaa ibsa kanneen TPLF mootummaa Itoophiyaa fonqolchuuf Shaadiyyaa wajjin hidhata cabaa qabaachuu mirkaneesse. Kana malees ammoo obbo Geetachoo Raddaa waa'ee kufaatii mootummaa Shaadiyyaa gara fuulduraatti ibsa bal'aa kan qaba. Bal'ina duutiin dhiyeesse. Pirezidaantii mana marii olaanaa biyya Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganaa tajaajila nageenyaa biyya Suudaan kibbaa dhimma nageenya daangaatiif tumsa waloo irratti wajjin mari'achuun ifoome. Itoophiyaa keessatti hayyama malee hojjettoota irraa mindaan citaa jiraachuu dhaabbanni abbagaar uummata Itoophiyaa guyyaa irraa walga'ii paarlaamaa idilee irratti gabaasa dhiyeesse. Daawwattoota hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaa irraa waxabajjii 25 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne gabaasota Egeree Miidiyaatii amma bal'ina duttaansa. Itti aanaan dura taa'aa dhaaba TPLF kan ture obbo Geetachoo Raddaa haala yeroo irratti ibsa miidiyaa Itoophiyaatiif kanneen dhaabbanni wayyaalee TPLF mootummaa Itoophiyaa aangorraa kaasuuf Eertiraa wajjin walitti hidhata cimaa qabaachuu ibse. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraaniitii fi amma waajjira ministeera Muummeetti Gorsaan ministeerota Afrikaa kan ta'e obbo Geetachoo Raddaa balaa nageenyaa Eertiraa mudachuu malu irrattis ibsa bal'aa kenne. Obbo Geetachoo Raddaa ibsa kana kan eegale akkaataa mootummaan Itoophiyaa jaarraa dabre keessa dhimma Eertiraa irratti hiikaa bu'uura ta'uu isaa ibsuudhaan akkaataa kufaatii mootummaa Itoophiyaatii fi kufaatii mootummaa Eertiraatis ibsa bal'aa kenneeti jira. Akkaataa mootummaan Impeeriyal Sillaasee dhimma Eertiraa hiikuuf itti deemaa ture yeroo san mootummaa Haile Sillaasee kufaatiidhaaf kan isaan saaxile jechuudhaan haaluma fakkaatu ammas tarkaanfiiwwan mootummaan Dargii dhimma Eertiraa irratti fudhachuuf yaale mootummaa Dargiitiif kufaatii guddaa ta'uu ibsuudhaan kanaanis immoo mootummaan Itoophiyaa tarsiimoo mootummoota lamaan irraa maqee tarkaanfii biraa fudhachuu akka qabu obbo Geetachoo Raddaa ibsa guyyaarraa miidiyaa ETVf kanneen dubbataa jira. Hariiroon mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin Eertiraa waliin qabdu ilaalchisee mootummaan federaalaa tarkaanfii kufaatii isaa hin malle fudhachuu akka qabu obbo Geetachoo Raddaa ibsee jira. Haalli mootummaan Eertiraa irratti fudhatamaa ture mootummoonni dabran mootummaa Haile Sillaaseetis ta'ee mootummaan Dargii sirrii akka hin taanee fi mootummaan amma jiru ammoo tarsiimoo mootummoonni dabran fudhatan irraa maquudhaan tarsiimoo tooftaa siyaasaadhaan masakamtee fudhachuu akka qabu obbo Geetachoo Raddaa gorsa qabaachuu dubbate. Hariiroon amma Eertiraa waliin qabnu dhimma nageenya biyyaalessaa keenya kallattii qofaan otoo hin taane waa'ee buufata doonii yeroo dubbannu waa'ee hariiroo yeroo dubbannu waa'ee Eertiraatti illee ilaalcha keessa galchine tooftaadhaan itti deemuu akka qabnuu fi tooftaan kun immoo tarkaanfii humnaan akka hin taane obbo Geetachoo Raddaa dubbatee jira. Kanaanis humnoonni TPLF yeroo ammaan tana mootummaa Shaadiyyaa wajjin waliigalteedhaan akkasumas humnoonni Faannoo Amaaraatii fi humnoonni mootummaa Itoophiyaa morman kanneen biroo mootummaa Shaadiyyaa wajjin dhaaba cimdoo jedhu ammoo tooftaa mootummaa Haile Sillaaseef Dargiitti kufisan keessaa tokko ta'uu obbo Geetachoo Raddaa dubbatee jira. Kanaanis yeroo ammaan tana TPLF mootummaa Itoophiyaa kufisuudhaaf dhaaba Shaadiyyaa wajjin waliigaltee isii uumuun tarsiimoo bara mootummoota dabranii ta'uu ibsee jira. Kanaanis ammoo mootummaan federaalawaa mootummaan badhaadhinaa amma jiru tarsiimoo mootummoota dabranii hordofuu osoo hin taane tarsiimoo siyaasaa tooftaadhaan masakamtee fayyadamuu akka qabu obbo Geetachoo Raddaa gaaffii deebii guyyaa irraan tana miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ETV irratti taasiseen bal'inaan ibsa kenneeti jira. Hooggantoonni biyyoota lama kanneen wal faallatan Suudaanii fi Suudaan kibbaa guyyaa kaleessaa marii wajjin taasisuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti mari'achaa jiraachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin mana marii olaanaa biyya Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Suudaan kibbaatti immoo Daayirektarri olaanaan tajaajila nageenya biyyaalessaa kan ta'e Jeneraal Akeeka Tongo Aleeyyuu waliin magaalaa Kaartuumitti wal arguun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi tumsa nageenya daangaa irratti mari'achaa akka jiran miidiyaan biyya Suudaan Tiribuun guyyaarraa gabaase. Walga'iitiin irratti Daayirektarri tajaajila odeeffannoo waliigalaa Suudaan Jeneraal Ahmad Ibrahim Mufadal kan argame yoo ta'u akka dhaabbanni oduu mootummaa biyya Suudaan Tiribuun gabaasetti mariin isaanii tumsa biyyoota ollaa lamaan jidduu jiru cimsuu fi faayidaa waloo dameewwan adda addaa guddisuu irratti kan xiyyeeffatuun ibsame. Kanaanis ammoo biyyoonni lamaan waggoota dheeraadhaaf akka biyya masaanutti kan wal lolan yoo ta'u biyyoonni lamaan ammoo eega addaan bahanii walabummaa isaanii Suudaan kibbaa labsatteen booda yeroo garaagaraatti wal waraanaa turuun yaadatama. Haa ta'uutii malee ammoo as dhiyeenya kana hariiroo jabaa uumuudhaan dhimma nageenya daangaa fi nageenya biroo irratti waliin mari'achaa jiraachuun ibsame.
qaamoleen lameen hojiiwwan qindoomina nageenyaa daangaa Suudaaniif Suudaan kibbaarratti fooyyessuuf hojiirra oolanirratti kan mari'atan yoo ta'u rakkoolee nageenyaa itti fufinsaan mudatan furuuf tattaaffii waloo akka cimsanis marii taasisuun ibsame. Mariin tun nagaaf tasgabbii yeroo dheeraa hawaasa daangaa lamaan irra jiru wabii ta'e irratti kan kaayyefte gatu walga'iin tun yeroo mootummaan Suudaaniif Suudaan kibbaa dhimma nageenyaa irratti walitti dhufeenya isaanii dabalaa jiran keessatti kan mari'atamte ta'uun ibsame. Itoophiyaa keessatti hojjettoota irraa hayyama malee mindaan citaa jiraachuu gabaasni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa guyyaarraa eefamse. Hayyama malee hojjettoota irraa mindaan citaa akka jiru dhaabbanni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa guyyaarraa paarlaamaaf hime. Naannoo kibba Itoophiyaa fi jiddu galeessa Itoophiyaa keessatti bulchiinsa godinaa fi magaalota tokko tokko keessatti sababa piroojeektii misoomaaf tajaajila hawaasummaa adda addaatiif hayyama malee mindaan hojjettoota irraa citaa akka jiru dhaabbanni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa guyyaarraa beeksise. Dhaabbanni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa gabaasa ji'oota 10 keessatti namoonni qabeenya isaanii irraa dhimma misoomaatiif ja'amee kaafaman eenyaa sirnaan akka hin kafalamneefii fi otoo qabeenya isaanii irraa hin kaafamin dura waa'ee misooma isaanii irratti jiraatota waliin dursanii mariin taasifamuu osoo qabu kaafamaa jiraachuu beeksise. Dhaabbanni kun gabaasa hojii raawwachiiftuu isaa keessatti fuula qabiyyee 14 qopheessuun walga'iilee mana marii bakka buutuu uummataa guyyaa irraa taa'amte irratti ji'oota 10 kan dabran keessatti namoonni 44,000 fi 900 ol iyyannoo isaanii kan dhiyeessan hoggaa ta'u 17,015 namoota dhiiraa 7,900 ol ammoo dubartoota ta'ullee beeksise. Dhaabbanni dhimma qabiyyee lafaa faayidaa uummataatiif gadhiifamuu fi hojii maatarra osoo waliin jiraachuun ibsame. Kanaan walqabatee ammoo namoonni qabeenya isaanii irraa kaafaman odoo hin ka'in dura yoo xiqqaate waggaa tokko dura waa'ee gosa misoomaa faayidaa isaa fi adeemsa waliigalaa irratti hubannoon akka hin kennaminillee ibse. Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraa ammoo mindaan hojjettoota mootummaa sababoota garaagaraatiin hayyama malee kan citu hoggaa ta'u piroojeektiilee misoomaa sababa godhachuudhaan hooggantoonni sadarkaa gadiitiif sadarkaa olaanoo jiran ammoo hojjettoota mootummaa irraa mindaa maqaa piroojeektii misoomaatiin kutaa turuun ni argama. Kanaanis ammoo Itoophiyaa keessatti mindaan hojjettoota bu'uura wabii jireenyaa hojjettoota mootummaa odoo hin ta'in mindaan dabalataan akka dabalamuuf yeroo gaafachaa jiran kanatti yeroo ammaa tana hayyama malee mindaa hojjettoota kutaa jiraachuun dhaabbanni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa kun walga'iilee paarlaamaa guyyaa irraatiif gabaasa ji'oota 10 akka walitti qabeen beeksisee jira. Kanaanis ammoo yeroo ammaa tana hojjettoonni mootummaa kanneen akka barsiisota, ogeeyyii fayyaa, hojjettoonni biirootii fi kanneen biroo ammoo rakkoo hamaa keessa jiraachuun ibsame. Yeroo hojjettoonni mootummaa mindaa dabalataa gaafachaa jiran kanatti mindaan isaanii hayyama malee jalaa kutamaa akka jiruu fi hojjettoota kana keessa ammoo hojjettoonni 44,000 ol iyyannaa isaanii dhiyeeffatanii iyyannaan isaanii dhaga'amuu akka didde dhaabbanni abbaa gaarraa uummata Itoophiyaa kun walga'ii paarlaamaa irratti gabaasa dhiyeessee beeksise.